Hayya kabajatu daawwattoota keenya chaanala keenya akkasuma feesbuuk keenya karaa tiiktook keenyaatiinis akka nu hordofaa jirtan ni agarra. Warri nu hordofaa jirtan baay'ee sagaltoomana har'a keessummaa jabaan qabadhee dhufee harkaa qaba. Karaa duras gameessa keenya artisti Jundii Haaruun Ahmed Roshee fi kanneen biroo fa'aa as baafnee warra akka Ahmed Mayaa fa'aa as baafnee isin garsiisuu keenya yaadatamaa warra akka Maliikaa fa'aa gana hojii hedduu hojjechaa qabna. Amma garuu kan biratti argamu keessummaa jabaa nama gartee aartii keessatti as gahee weellisaa Diinee Shaamee jedhama. Diinee Shaamee gantaa kana balbal. Hayyee galatoomaadha. Artistii Diinee Shaamee naan jedhan yeroo dheertuudhaaf dhabameetiin ture. Har'a galanni rabbii baagee istuudiyoo Roqaa istuudiyoon tuni harkiftee gaara keessaa jechuun ooruu keessaa baaftee ooruu irraa gama kana na biddee jechuudha. Kanaaf hawaasa kiyya Oromoo mara niin galatoonfadha. Roqaa istuudiyoo hangafee jechuudha. Uummata Oromoo hunda niin jaaladha lubbuu tiyya. Kanaafuu baga deebinee toora miidiyaarra wal agarreen isiniin jaa hunda keessa. Mee Diinee Shaamee iddoo dhaloota keessatti namni asumaan haa baru tataanii gizee birallee itti deebinu. Nama eessa dhalatee, nama eessa guddatee, nama akkamitti aartii seenee. Hayyee galatoomii Diinee Shaamee aanaa soofii. Araddaa Burqaa Jeelaan bakka jaamtutti hin dhaladhee jechuudha. Harargee jechuudha. Harargee bahaa. Aanaa soofii iddoo Araddaa Burqaa Jeelaan jaamtutti hin dhaladhee jechuudha. Dhaladhee guddadhee gara aartii kana wanneen akka ijoollummaatti yaane yeroo hedduu jechuudha muuziqaa dhaggeeffachuudhaan guddadha. Osoo ijoolleetiin muuziqaa taphachaa ijoollee hundi jechuudha akka raadiyoonaa bakka reediyoonaa bu'eetiin ijoollee taphachiisuu ture jechuudha. Ijoollummaatti jettu. Akkasitti fedhii muuziqaa kun ijoollummaatti yarraa na keessa bubbulteetiin gamana dhufee jechuudha. Osoon deemuu jechuudha. Dheerina keessaas gahee jechuudha. Yaa salaam gaa istuudiyoo Roqaa tuni dhiheenyuma kana namoota jajjaboo warra akka Shantam Shubbisaa, Ahmed Roshee, Jundii Haaruun kanneen biroo fa'aa as baastee bakka isaan itti dhokatanii as baastee gurra hawaasaatiin jiraachuun waanuma isinuu ragaa nuuf baatan waanuma isinuu ragaa baatanii ogeessi keenya ogeessi asitti aartii sana hojjechaa jiru Heenok Yoonaas namni jedhamu nama durirraa kaasii wallee hara bahaa kana nama ol qabachiise warra gartee Alishabboo fi Albiraa Faatti aansee nama akka isaan ol qabatan godhe keessattuu Halluu Daawwee, Almaas Tafarraa, Abdusalaam Haajii fi warra akka Fadii Siraajii Muhammad isaan dabalatee albamoota 19 ol sirboota qinxee hangan qabne kiyya dabalatee jechuudha. Warra akka Diinee Shaamee kana fa'aa saniifuu amma akka haariyaatti hara bahaa kanatti gartee paaworii uumaa jirra. Saniifuu ijoolleen gartee kabiraa jirtan ijoolleen keessattuu biyya alaafaa jirtan fedhinnaa aartiitiif qabdan aartii akkamitti hojjenna warri jettan keessaan dubbisuu dandeessanii karaa misanjaa sana dubbisuu dandeessanii gartee waan bareedaatu hojjetamee bahaa jira. Maaliif ani waan hin nyaadhamee faraqaa meeqa irra dabree fi amma gartee bakka haqaatiin as baane. Saniifuu Diinee Shaamee yeroo dhiyootti wallee bareedduu sagalee isaa kiloolee saniin wallee bareedduu ajaa'ibaa qabatee as bahaa jira. Diinee Shaamee akkam jette? Hayyee bareedaa dhagaa akkasumatti abdiin teenya uummata Oromooti. Uummata Oromooti abdanna. Uummata Oromoo jaalanna. Kanaaf uummanni Oromoo sagalee nuu taatanii bakka jirtanii hundi keessanuu jechuudha. Aantummaa teenya mul'isuu qabdanii aantummaa teenya eenyummaa keenya calaqqisuu qabna wal jabeessuu qabna tokko taatanii sagalee walii taanee har'aan tana jechuudha sadarkaa barbaachiftuudhaan akka wal geenyuun dhaamsa dhaammachuu barbaada jechuudha. Hedduun isin jaaladha Oromooti jedha. Baay'ee. Saniifuu hangasittuu fooloo nu godhadhaa, sabskiraayib nu godhadhaa, waan nuti beeknu sana gartee takka takkatti hordofaadha. Sheersheeruudhaan wal biranis nu gayaadha. Istuudiyoo Roqaattis jajjabeessaa, nuus jajjabeessaa akka dhuunfaattis maaliif aartiin duraanuu bahaa biqiltee ammas dirqamaan karaa bahaa deebisuu qabna waan jedhuuti jira. Dirqama gartee waliin barreeffannaa osoo hin taane asiinis dandeenye ajiraan yaada jiruu fi inshaallah walisaa keenya Diinee Shaamee yeroo dhiyootti wallee jaalalaa mi'ooytuu haalawaa fakkaattuun gurra keessan isin shorra keessu ta'a. Abdiin eeggadhaan isin jechuu barbaada. Itti chaanala keenyaas asumaan sabsiisaa godhadhaadha. Wanni hundinuu maqaa kiyyaan jiru Baazar Jamaal jettanii sarchii godhattan ni argattan. Akka Telegiraama, Instagiraama, Feesbuuka, Tiiktooka, Yuutuubii fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Akkasuma immoo Roqaa istuudiyoo jettan faayilee keenya guutuutti achi jalatti yeroo dhiyootti ni kaayama. Waa'ee keenya jechuudha achi jalatti ni kaayama. Fuuldurri keenya abdiidha jabaadhaa itti singilatoonfannaa nu jiraadha.